Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota gololchaatu hundumti keessanuu akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii isiniin jechaa dhufnee jira gara magaalaa yuutuubaa. Gololchaatu bakkuma beekamu kan Kamiilaati. Kamiilaatu hin beektanii innaa ka isiiti obboleettiitii Kamiilaa ni naa kennitee jirti. Asumaanuu galatoom jechuun hin fedha. Yaani ammaaf ka ganaadha magaalaa yuutuubii kana keessatti waliin barree nama wal baruudhaafi ilmaan Oromoo hundumaa wal baruudhaafi innaa Kamiilaadhaan hedduu galatoom jechuu fi obboleettii qaalii innaa ilmaan Oromoo immoo bakkuma jirtanitti hundumti keessanuu mee yaada akkanaa sammuu keessan keessatti uumaatii takkii obboleettii teessan takkii nama cinaa keessan jiru yani akka waan tokko baree waan tokko irraa fayyadamu yookiin immoo akka waan tokko baru godha isiniin jedha. Maaliif jennaan kuma lakkoofna malee waggaa kuma hin jiraan hundumti kennaa jechaadha. Kanaafuu namni hunduu aadaa godhatee osoo waan akkanaa kana itti fufee wal jabeesse jedheen hawwii qaba. Chaayinaalli Kamiilaa gololchaatu sabskiraabii kuma 10 qaba. Kuma 10 miti kuma tokkoyyuu hin beektan jedhee yaada warri magaalaa yuutuuberaa irra jirtan hundumti keessanuu ni beektan jedhee yaada. Qarshii meeqaan akka gurguramu jechuudha. Sabskiraabiin kuma tokkootu jechuudha. Kuma tokko guutee sa'aatii guutee meeqaan akka gurguramu quba qabdan jedhee yaada warri yuutuuba fayyadamtanii. Anillee duubumaan miidiyaa hordofa malee irratti ol ba'ee yuutuuba wayii tiktook irratti illee ol ba'ee hin beeku garuu duubaanii hundumaa quban qaba. Akkasitti isiniin jedha ilmaan Oromoo fayyadamurra handuuba laalutu irra heddummata. Hundumti keessanuu kootamee magaalaa kana keessa maaltu akka jiru kafattashnee wal fakkaannaa jedha. Akkasumas ijoolleen Oromoo hundumti keessan bakkuma jirtanitti aadaa akka Kamiilaa kun akka isin baratu obboleettii teessanii isin cinaa jirtu takkii nama jaalattan qofa osoo hin taane bakka nama ta'uu qofaan namni kun nama ta'uu qofaan namni kun waan kana baree yookiin immoo waan akkanaa irraa waan akkanaa barsiisee waan kana baruu qaba. Namni kamuu dandeettii mataa ofii qabaachuu danda'a. Hin beekamu nama ta'uu isaatiin qofa laalaati jajjabeessaa bira dhaabbadhaa akka bahee namas waan danda'een barsiisee namarraallee waan danda'e waan hin beekne irraa baratu godha. Kanumaan isinii dhaama. Innaa Kamiilaan barumsa hedduu tokko dhugaa rabbii osoo guyyaa isa viidiyoo waraabadheen jedha garuu irraa hin beekne. Anillee akkanatti irraa hubannoo hin qabu gaafa san jechuudha. Guyyaa isin yuutuubaa gololchaatu kana fudhadhu jettee naa kennitu osoo akkanatti irraa hubadhe ta'ee yuutuubiin viidiyoo isinii waraaba ture. Innaa hedduu tokko nama viidiyoo irratti akka argamtu taana osoo hin taane nama keessa sii duuban warri beeku jechuun itti dhiyeenya sirriitti qabu hubatee ni danda'a jedhee yaada. Uummanni keenya immoo inni duraa maalinni wanni hubachuu qabnu namni kamuyyuu akka fuuldura kaameraa kana akka hin taane hubachuu qabdanii eenyuyyuu ta'e jechuudha. Kaameraa fuulduratti akka dubbatu yookiin akka itti mul'atu odoo hin taane duuba isaa hagam namatti yaada yookiin immoo hagam namaa yaada kan jedhu hubachuu qabdanii. Maaliif jenna hundi nama dhiyaatee nama hubachuu hin danda'u. Hundi keenya gargar sila miidiyaa kanatu walitti qaba malee gargari. Innaa nama tokko viidiyoo irratti ilaaltanii namni kun nama gaariidha yookiin immoo nama gaariidha yookiin immoo nama badaadha jettanii hin murteessinaa jechuu kooti. Asumaanuu kun dhaamsa kiyya jechuudha. Innaa ani yeroo hedduu nama akka sammuu kiyyaatitti namni ka irra caala harka si rukutee si jajjabeessu osoma jiru kan immoo arrabaan si rukutee si madeessus ni jira. Sammuu kee keessatti namni waan mana madeessu na fakkaata malee waan nama jajjabeessus natti fakkaatu. Asumaan dhiifama narra taati. Maaliif jennaani namni yeroo hedduu waan namarratti ofii keetii waan gaarii yaaddee namarraa immoo waan gaarii yoo hin argitu ta'e nama cinaa kee jiru irratti waan gaarii yoo hin argitu ta'e yoo waan gaarii hin dhageetu ta'e karasitti fudhachuu dandeettaa jechaaf jedhee. Innaa akkasitti aadaan kun bartee isinitti haa ta'u wal jajjabeessaa
tokkoffaa ijoolleen biyya adda addaa irra teessanii wal daawwatan jecha tokkotu jira maal jedhama iyyuu maqaan isaa yeroo hedduu nan dhagaa subscribe like share isa jedhamu san hin beektanii waan san jechuudha waliif godha rakkoo miti maali keessattuu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan birrii wayituu hin gaafatu waayifaa arabaati warri waayifaa hin qabnellee kaam dhiifa manarraa taasumaan waliif godha rakkoo miti akkuma saba biraatiitti mee wal guddisaa irraallee beekeetii miti garuu silaan argeef wanni kun yeroo hedduu silaan arguuf silaan dhaga'uuf dubbadhe kanaafi yoo wal jajjabeessinee hunda keessaa Oromoon baay'ina qaba hedduu isaa biyya alaa biyya keessa illee Oromoon hedduu baay'ina qaba akkasumas hedduu sammuu namni qabu hedduu minnaan baay'eedha kanuma kana ilaallee wal jajjabeessinee yoo wal guddisanii waan tokko irraan wal gaanii jedhan hundaafuu waliif gammachuu ta'a tokko manii wal qabatanii wal jajjabeessuun nama kamirrattuu yani waan barbaachisu natti fakkaata akka kiyyatti jechuudha hin beeku kaa namni immoo tokko kan yaada kana hin deeggaras jiraachuun ni mala dhiifa manarraa ta'a isin achumaan jechuudha kanaafi asumaan ka jechuun fedhu Kamiilaan hedduu takka galatoomii obboleettii qaalii yaada kana na dhiyeessitee hanfii keetii itti xaartee guddiste fuutee hoodhunaan jettee naa kennuu keetiif irraa fayyadamuu qofa osoo hin taane hoodhu jettee naa kennuu keessuun qofti irratti hojjedhu beekaminaan jechuun kee qofti anaaf waan guddaa tokko hin beeku garuu waan guddaa hammana jedhamee ibsamuu hin danda'amne bara kana keessa sanuu namni waan ufii isaatiif kiyya jedheetiin ufitti qabatee miti jechuudha ofii isaatii kiyya jedhee waan ufi qabate osoo hin taane kanamaa saniyyuu osoo danda'e hanga harkaa fuudhuu ga'utti kan yeroo gaan kana keessatti hodhuu obboleettii tiyyaa barii ummata kan keetii wal bariiti mee waan ummanni kee irra oolu argi waan ummanni kee irra bulu argi jetteeti kanaa kennite jechuudha dhugaa rabbi hedduu takka naa galatoomin jedhaanii bakka naaf jettee kennite san immoo rabbiin kasanii olii siidhaa kennu namni tokko gaarii yoo hojjete ufumaa fi sun beekamaadha yara soo hojjete ufumaa fi kanaaf hundumti keenya aadaa godhannee tokkoffaa qarshii namaa kennuu miti yaadaan wal jijjiiraa wal bira dhaabbadhaa adaraa wal bira dhaabbadhaa yaadaan wal jijjiiraa yaadaan wal jijjiiruu jechuun waa hedduu tokko dhugaa rabbiin beekan hedduu takka yani akkanatti fakkaatutti jechuudha namni hundi oduu akkana ta'e osoo waliif yaade waliif dhaabate Oromoon bakka akkamii akka ga'uu danda'u tilmaamuun hin ulfaatu garuu kaa osoo walii yaannu walitti yaanna garagallee asirratti durs osoo namni Oromoo tuqe ka Oromoodha birmatu Oromoodha osoo ammoo Oromoon sabni Oromoo guddate wal jalaa guddate ka walitti immoo hinaafu Oromoodha bakki kun immoo baay'ee tokko hin ulfaata sabummaa keessan jabeeffadhaa Oromummaa keessan jabeeffadhaa afaan keessan jabeeffadhaa inna obboleewwan keessan obboleettii keessan jabeeffadhaa bira dhaabbadhaa yaada jijjiiraati bakka gaarii akka isaan ga'an eenyuun nama isin dhiyaatu fakkeenya jira nama hedduu tokko nin qaaffadhaa miidiyaa irraa jechuudha maaliif irrattis mul'adhii silaan hin beekneef garuu duuba nan hordofa sirritti hedduu tokko ni hordofa yeroo laalee jedhumo walitti dhiyaatu jechuudha sabni biraatii fi Oromoon walitti dhiyaatu kun homaa gochuun hin danda'amu harki caalu sabni keenya immoo dhaqee saba biraa san guddisuudha deema kanallee laalaati wal biran darbinaa wal jajjabeessaa aadaa akka Kamiilaa kana of keessatti horadhaa isiniin jechuun fedha piraankii tokko immoo Kamiilaan na hojjetee turtee laalkee Sa'iidoon immoo narratti taphataa inni qoosaa jira yani YouTube maal namaa kennite inni gurguratte jedhaani ture gurguratteeti miti Kamiilaani asuma waan isin beekuu qabdani gurgurattullee garuu waan isiitii irraa argachuu qabdii waan fiisanii ta'ullee maalii fi waan borusii dhafe odootti fayyadamte irraa fayyadamti waan ta'eef jechuudha waan isii miidhuu miti waan ishiiti waan ta'eef ofiisiitii harka isiitiin bante harka isiitiin guddiste waan ta'eef irra hin laallamu garuu
gurguratteeti miti akka ummanni illee wookiin walitti gurguratanii nu gowwoomsaarani waan akka jedhamu tokkotu jira nama keenya keessa hedduu wal shakkina. Waan akkasiitii miti siilaan akkanumatti na jaalattuu fi yaada kana naa dhiyeessite fudhu itti fayyadami ummata keetiin wal bara jettiiti kanaa kennite. Akkas isiniin jedha yeroo biraatii walitti deebina asumaan Kamiilaa naaf galatoonfadha hedduu tokko rabbiin darajaa ishee yaadde hunda ishiidhaan haa ga'u. Akkasuma isiniin jedha kanaaf viidiyoo itti aanu walitti deebina wal bira dhaabbadhaa wal jabeessaa yaadaan dabarse kana irratti immoo warri yaada qabdan warri qeeqas qabdan koomentii jala naa kaayaa. Akkas isiniin jedha uummata Oromoo hundumti keessan bakkuma jirtanitti nagaan jiraadhaa isiniin jechuun fedha. Innaa chaaw nagaan naa tura.